لا ግን አሁን ሱመያ ምናምን ማለት ተውና እስቲ እኔ እናንተ እንጋባና በፍቅር እስቲ እንኑር በቃ ገብተን በፍቅር እንኑር በፍቅር ከዛ ሱመያን ትም ነገረመ ማለቱ ነገረመ ስኔት ፈካቴ ተጋብተን አብረን እንኑር እኛ እና ይላሉ jechuudha geetaan yoonti taa'ee dhaggeeffadheeti sayidoon nuti mataanisha waan isheen intala kana abashaqaa jiru natti fakkaata shi dhugaa dubbachuudha fi sababni abran inni nuur nyaa wal fuunee wajjin jiraanna nuti innaa jedhu dhugaa rabbii hedduun tokko nagarrame bargit ani viidiyoo isaanii afaan amaariffaa irratti hin dhaggeeffanne namni baay'een innaa baqa waa'ee daawwattoon sumayyaa jaartii sayidootiin irratti ka'anii minaamina kan jedhu gaafan argu indee maalidha silaachu jalattu achirratti homtuun jiru badaallee hin iyyinee jedhee gaafa naqee amaariffa jala laalu lakka amaariffa irratti mucattiin amaariffa kanas xiqqoo ka hintinii itti natti fakkaata achirratti caanni itti natti fakkaate gaafa ni laalu innaa likki isaanii likki ishii itti himte malee ijoolleen likki ishii itti himan jechuudha. Innaa dhugaa baay'een tokko nama dhibaa garuu mucattiin dhugaadhuma dubbachuudha fi baay'uma tokko ariifachuu hin qabdu turte gaafa jalqabaallee zimmitanyaadha jechaaniin ture jechuudha. Gaafa jalqabaa gaafa gammachuun ishiintinii jechuu danda'a baergix gammachuun ishii dubbii dhoowwuu danda'a. Gaafa sana amma inni dhaqee tamir leeristeetii moo maal isa jedhan sana gaafa inni ilaalee laalchisee waliigaltee waan garaagaraa godha sanatti hin dubbanne bakka zimmi jette jechuudha. Inna kaleessa garuu bargit afaan Oromoo irrattis bar dubbatteetiirti afaan Oromoo irrattis bakka kanya Sumayyaa fi Arabtiitti ana kanaan booda nama biraa nantiin dubbadha dubartoota biraatiin dubbadha jettee hin yaadinii jechaanitii turte. Ara isallee dhiisii anooyuu dura waliigallee dhufne waan akkasii wanti jedhamu jiru jedha. Isoo iddoon immoo harkaan kennatu waan kanaatti jechuudha. Harkaan kennatu dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e harkaan kennatu maaliifiin kaleessas dheengaddas inni akkamatti dubbataatii ture sijjammar ishee Arabtitti faana Arabtittiin itti himteetirti hanga barbaadde fuudhi ittiin dhageenyeerra mitiira viidiyoo irratti. Inna Arabtitti wanti inni jaallateef ammayyuu jechuudha maalidha inni eeyyamteef jechuudha waan hundumayyuu inni eeyyamteef akka barbaaddeettiin ani jiraachuu qofa barbaada malee ati akka barbaaddeettiin garuu anatti himtuu hir'atuu hin qabu jetteen isheen kun immoo maal jettee otuma dhuftee isaan ofii kadhattee dhuftee jechuudha isaan ofii ishiitii kadhattee dhuftee ajaa'iba watu jira miidhugaa waaqa. Isaanuu immoo kanaan booda nurratti nu sadaniin ala irratti wanti barbaadu hin jiru. Asuma deebistee immoo ayi qallee fan jedhee bakka hanga barbaadde fuudhuu dandeessa 50 jette. Wannumti ishiin hin jedhin ammuma asuma deebistee hin danda'amu jetti asuma deebistee immoo hin ta'a jetti jechuudha. Maaliif hin xawwal waallee wayitii mucattiin gaafa ilaalan akkanumattuu hin xawwal walti jechuudha. Ammas immoo deebistee bakka akka barbaadde maayyuu sirraa hin barbaadu atumti qofa abbaa manaa koo ta'ii atumti qofa bakka akka firdemiidhaan jiraattu yaada Sumayyaa dhiistee yaada hundumaa dhiistee keessaa baatee fataa jettee akkaatee jiraattu hin barbaada minaamna jetteen immoo deebisee raawwatee waa'ee manaa naanni dubbatu wageessanii jirtu maal jettee turte waa'ee manaatirratti intineette maal maqasa mana gimmaasha kaffalleerraa wanta tokko waan afummoo hin kaffallanna hin kaffalla isa hin kaffallate bakka akka malee ishii godhe jechuudha hin kaffalla isa hin kaffalla malee hin kaffallate bakka mucattiin dhuguma akkuma ijoolleen jedhan iyyuu jechuudha bargit akka birriidhaaf deemtu akkanumatti irraa mul'ata jechuudha sababni isaa ishiin jecha kana jechuudha jecha amma ishiin jettee isatti sixxeen kana namni hin jedhin hin jiru jedhe amma sayidoon akkuma dhageessanitti bakka jechi ishiin naan jettee natti dhiyaachuu dandeessini jecha ajaa'ibaati. Wamaayyuu ani gaafuma otuma wallolleellee walirraa gargar bahane qabeenya sin gaafadhu ammallee mooyyuu akka nama waa walirraa bituutitti nikaa yoo godhannullee yookiin immoo samaanaa yoo godhannullee akkasittiin samaanaa godhanna malee akka nama wal fuudhee irsaaf niititti iyyuu hin godhannu.
bakka suma gammachiisuun barbaada. Atumti akka sumayyaa jettee raawwattee ishii duukaa deemtee mataan si dhukkubu hin barbaadu. Akkasiin si arguu hin barbaadu. Bakka waan ishiin naan hin jedhin jiru jedhe. Namoota hunda keessaa kan bakka onnee koo na fudhatee jechoonni ishee onnee na fudhatee isiidha. Jecha kanaan akkasittiin isa laaffistee jechuudha. Isiin akkasittiin itti siqxee irraa nyaachuu barbaadde. Sijjammaa nama kamiitiyyuu homaa namarraa hin barbaanne osoo waa namatti hin barbaadin akkamitti jiraachuudhaafi osoo waa namaa hin barbaadin maal barbaadaree kan nama takkatti dhiyaattu. Nama takkatti gaafa dhiyaattu bar waa baay'ee ilaaltati. Amma akka biyyaatti yoo ilaalle zariiti ilaalamaa, namni sun qabeenya qabaadhamaa, maal qabaa, lafa qabaa, horii qabaa, waan itti fayyadamu, maayinni hojiin isaa maalidha jedhaniiti jechuudha. Lafarratti amma akkasitti qilleessa irratti wal arginu kana osoo hin taane lafuma irrattuyyuu namni gaafa nama tokko wal baru waan kutoota kana laallata jechuudha. Immoo gar sooshaal miidiyaa kanaan immoo hin argina waan hundumaa oolmaa nama kanaa hin argina waan namni kun qabu. Egaa gar sooshaal miidiyaati fi kan lafarree adda yoo ta'e bargit yuutuubiidhuma kanarra hojiinumti yuutuubiirra kanarra hojjetuyyuu hojiidha jechuudha kuniyyuu. ይሄ ራሱ ስራ ነው እና እናያለን ምን እንደ akkamitti akka inni jiraatu bakka nuuroon isaa akkam akka ta'e nama kana in ilaalla jechuudha. Namni akkamittiin isa faana reerishiliin inni nama faana qabu akkam akka ta'e in argina. Inna sababa kana ta'eefuu kana asirratti murteessuu dandeenya. Ishi immoo lafarratti maaltu jira? Namni kun akkamitti amalli nama kanaa akkami kan jedhu itti siqamee raawwatee ilaalamee wanti hundinuudha kan nama kana faana walii galuu dandeessu malee alaaluma irratti sooshaal miidiyaa irratti argitee nama kana jaallattee bakka homaa sirraan barbaadu na fuudhisi faana jiraadha jechuunis bargit baay'ee ulfaata jechuudha. Gaashiin akkasittiinidha kan walii galtee isa faana dura itti siqxee. Ammas immoo deebisee namoonni baay'een hanga durbummaan qaba yoo anillee durbummaa dhabe dhuftee raawwattee ani si waliin jiraadhee osoo nikaa hin godhatiin ilaalaa jechuudha. Zinaa dalagnee jedhani zinaa dalagnee ani si faana jiraadhee sanaan booda gaafan ani waan sana hin qabne durbummaa sana hin qabne na dhiistee natti tuftee na biraa deemta. Yoommoo nan qaba ta'e huma sana warra kootiif jaarsa yookiin immoo nama ergitee nikaa na godhatta. Sanaan booda jechuudha erga maal ta'een booda erga zinaa dalaganii erga waan barbaadan godhanii durbummaan sun jiraatee jiraachuu baatee ilaalameen booddee dhaqanii raawwatanii nikaa godhatanii jechuudha. Namoonni kana naan jedhan irra jiru wallahi billaahi jechaatii ture jechuudha. Akkuma dhageessa wallahi jechaatii ture bargit namni kun egaa amantaa ofiitiin kakatee in soobu jechuudha. Dhugaadhuma kana akkas jedhaniitu jira. Innaa amma immoo isheen kun immoo sumayyaa maqaasii nuuftu ta'e waa'ee sumayyaarree dhiisisarree dhiisi nan deebi'a hojjette hin deebiti jedheen bargit dhugaasaa jedhe haadha manaasaa jalqabaatee haadha ilmoo isaatii nan deebi'a jettee dhiifama gaafannaan ni deebiti yoo ishiin dhuftee lukarratti si kuftee dhiifama si gaafatte maleette isa kana ati jechuu hin dandeessu isatu murteessa malee jechuudha. Inde maal jechuudha kaleessuma dhuftee har'amu.